obboleettii teenya tanaa baay'ee rakkina hamaa keessa jirti hundi keessa nu dhaggeeffadha. Shamara lama fi dira tokko qaba ijoolleen kun difadha daa'immantii jijjiira jedhee biyyaa bahee tanan haramni akkana naga taqqattee maamaatiya jedhee luka jalatti kufee maamaa ta'e jettee na dhiittee narra deemtee lukaan irra deemtee gurrarra na deemtee mataarra na deemtee gurri tokko sirumaa dhadhaga'uyyuu mataan illee dhadhaga'e mataan illee of nan beeku akkanumaan deema waan ta'eef mataan illee sirriin hin jiru. Uffata kanaan lafarra nagangalchitee uffata kanaan awwaara keessa daara keessa nagangalchitee agarantee jira dabaddabdee akkanatti na dabaddabdee achii kaasatti illee deebitee. Jalqaba irratti obboleettii teenya obboleettii tana argitee gara miidiyaati irratti baastee guddaa galatoomii waaqessaa eebbisu. Egaa akkuma argitan akkuma dhaggeeffattan sagalee ishee mucayyoon tuni madaamiin na dabaddabdee jettee haadha ijoollee sadiiti. Dhugaa dubbachuuf daa'ima miti baay'ee takka garaan nyaata maaliif nan dalagadhaa ijoollee kiyya guddifadheettee biyyaa baatee akkanatti dabaddabamtee mirga namummaa dhabdee ilaala dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaan nyaata. Egaa akka hojii isheetitti isheedhaaf yaa kennu egaa yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya dabaddabamanii maal jedhanii qarshii kana kaffidanii haa ta'u malee immoo isheen kuni har'a dabaddabamtee borumuu nama kana eenyu erganii fi jechuudha lookeeshinii erganii fi lookeeshinii odoo mana ishee beektee baastee gatte malee akkasitti intini gochuun isin danda'amaa jechuudha. Waan mucayyoo sun gara sanitti bakka ishiin baate san gaafachiisanii niitii san qabsiisuun gaariidha. Maaliif boodas namni kun akkanatti yoo barate ijoollee keenya kan akkana godhu namoota baay'eedha jechuudha. Ishee sodaa arabootaa hin qabaatin dhugaa dubbachuuf gara seeratiin dhuftee mucayyoon tun akkatti dabaddabamuu hin qabdu. Baay'ee takka garaan nyaatti dhugaa dubbachuuf. Yoon taane fi gara biirootti deebisu. Dhugaa dubbachuuf namoonni jechuudha keessattuu Saawudii keessatti mucayyoon isheen kun kan dabaddabaan kun hundi irra ga'ee nan jiraadhaaf jireenya kiyyan injifadha jetteeti kan biyyaa baate. Egaa akkuma anaa fi keessanii warreen beektanirree yoo jiraattan jechuudha asirraanii koomentii jechaa barreessuu dandeessu. Namni fakkeenyaaf miidiyaa garaagaraa amma fakkeenyaaf TikTokii namni fayyadamne jiraachuu danda'a. Namoonni Facebookii hin fayyadamne jiraachuu danda'a. Namni YouTubeii fayyadamu ani hundumtuyyuu yookiin namoonni baay'een appilikeeshinii hunda qabaate miti. Isheen kun nama dhugaa dubbachuuf sammuun kiyyarree nan jiru akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf yeroo xiqqoo keessatti oduu namni bira hin jiraanne waan ta'e taati. Sammuun namaa dhiphaadha waan ta'eef dhiphatteetu ammayyuu ilaalaa tikikilee miti. Sammuun namaa dhiphaadha. Kanaafiyyuu carraan nama tokkootis ani amma mana gaariin jira yoon ta'e nama saniif akkamitti isheen kun amma akkana taate baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf akka kiyyatti fudhadhee gaafan ilaalu baay'ee akkana dhukkubee jechuudha. Maaliif akkanatti dirmammeessitee dhugaa dubbachuuf ijoollee kiyyan guddifadhattee biyyaa baate akkanatti dabaddabamte. Dhugaa dubbachuuf irra deddeebi'ee tan ilaali yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ilaali tan garaa koon nyaatte. Maaliif jireenya gadadoo biyya teenyaa isaanii injifadha jettee ijoollee kiyyan guddifadha jettee gaafa tasaa akka ofii didee akkanatti biyya ormaa keessatti uleen dabaddabaan arram asa isheetirraa yoon dhaggeeffadhe dhugaatti imimmaan qabachuun dadhabe dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaan nyaatte. Maaliif namoonni akkanaa hin jiru ijoolleen akkanaa hin jiru namoota baay'eedha garuu immoo
Araboonni tunis yeroo takka cakkaanya dhugaa dubbachuu amma ta'e amma feeyu waa balleessitullee waan barbaaddirree gootullee fuutetirree ulee maantu fide dhugaa dubbachuuf. Uleen biyaansi ani har'a ijoolleen ofii rukutamtu daa'imti xiqqoon rukutamtu ishiin sila afaan hin beekne fi baqaanii eenyutti himattee amma oduu baates eenyutti himatti jetteetuma wallaalummaa ishii kana ilaalteetuma malee biyaansi oduu nama ofirra lolu ta'een haramni kan rukuttu dhiisii jaamaadhaan ijoollattu. Nama Araboonni beektanii nama jalaa gajjedhu hin jaalattu dhugaa dubbachuuf. Nama jalaa gajjedhu ishiin asirratti baati. Ani amala godhachuunis waan majiru tigistii godhachuun jechuudha. Waan majiru gin ati jalaa calliste taanan ati jalaa ishii jetteetuma waanuma saansiin jedhan hojjette taanan isaanii asirratti si ba'uu barbaadu. Kanaafiyyuu ijoolleen aarallee taatanii kam turtanillee yaa amma ta'e inuma injifattu eeta yaada. Ijoolleen aaran garuu namoonni aaran dhufanii dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf yeroo barsiisanillee waan akkanaa kanatti nimanii beektanii jalaa gadi jedhaa akka isaan sinajjanitti ajajamaa jedhaniitti kan fidan. Ijoolleen dhuguma isaan akka gowwaasitti waan jiraataniif ni beektu mitiire akkasitti akka jiraataniif isheenis immoo yaa isheenumaan beektu jettee itti taphachuu barbaaddi sii galee. Garuu ijoolleen tokko hin jiru. Ani uumamumaan namni tokko hin jira miti namni bakka ofirraan buune wayii kostaarraa wayii akkasumas immoo osoo dhugaa dubbachuuf odoo iyyumaaniyyuu kan sodaachistu jira jechuudha. Waati jalaa gadi jettee isaan sirratti ba'uu barbaadu. Kanaafiyyuu akkas ta'uu odoon ani biyya Arabaa deemtee gadi mugoo odoon taane mataa kee ol qabachuu qabda. Maaliif asirree gara seeratiin akkara seeratiin dhuftee seeran sina siraatan hojii ishee hojjettaa fi ani sa'aatiitti fayyadamtaa sa'aatii hojii san in hojjettaa ana saniin booda ani amala qabaachuudha yeroo hunda kostaarraa ta'is jechuu barbaade miti. ግን ani yeroo hunda ani jettee gaafa akkuma gowwaatti wajjin jiraatte ishiin sirratti baatii jechuudha. Kanaafiyyuu ani gamna ta'uu yaada isin jechuu barbaadan dhugaa dubbachuuf gamna ta'e amaaliif injira miti uumamumaan namoonni tokko waan namoota akkasii gaafa argatte hin aramni gara uleetti reekan geessitu jira. Jini galee naa kana lamaaniyyuu obboleettiin keenya kun baate rabbiin ishii baasee dhugaa dubbachuuf namoonni tokko Araboonni takka keenya jeestiyyuu kun odeen gaddamcatti hiriyaa ishee mana tokko keessa nama lama ta'anii kan hojjetan takka hin ajjeesanii takka immoo kaattee fiigdee makiina jala seenii tan osuma na barbaadanuu jettee jalaa bahee du'a jalaan bahee jettee dubbataa turte jechuudha. Obboleettii kan wajjiniin hojjetan garuu hiriyaatti na biraa ajjeesanii ishiirra tarkaanfadhee tan utaalee bahee jette. Ilaala gara jamummaa isaanii jechuudha. Kanaafiyyuu amma fe'iyyuu si jaalatan amma fe'iyyuu biqa. Amma fe'iyyuu ta'uu Araboonni akkas fuuletti kennuun barbaachisaa miti isiniin jechuu barbaadatanii egaa waan hundaafiyyuu akkuma amantaa keessatti kadhannaallee waliif gochuu hin dagatinaa bakka jirtanitti waaqayyoon hunduma keenya iyyuu waa eegu. Obboleetti keenya immoo ishee kana rabbiin ishii baasee ammas immoo rabbiin mana gaariidhaan ishii haa ga'u yookiin immoo maatii ishiititti ijoollee ishiititti nagaan ishii haa galchu. Ijoollee kanatti akkatti rakkataa dabaddabamaan jiraatan dhugaa dubbachuuf ishee bichaa miti inuman arga inuman dhagaasi ijoollee baay'eedhaan akkanatti jiran. Micattii takkatu jira beektanii dhiyooma kana akkana tollaa keenya hin dabaddabamu ijoolleen akka ijoollee xixiqqoo sanitti dabaddabamti nan jettee dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaa ni nyaata. Ani akkana hin jira hin jiru miti hin jira garuu immoo argitanii obsinee tarii boruun gara ifaatti baana kan jedhamu tokko ni jira miti. Kanaaf obsaniituma wajjin hin jiraatan malee isaan nama tokko lama hin qabu isiniin jechuu barbaadatan. Namoota akkasii immoo
yeroodhaan amma fakkeenyaaf ani ishillee gaafadhe lokeeshinii isaanii naa ergii jedheen ture amma ta'e kan jechuun namoota anarra xiqqoo isheen jedhaniin gaafan itti dabarse ijoollee sun waan ta'e taate achinillee isaan barbaaduu danda'u. Na kana waan akkanaati jira ijoollee rakkatanirree jechuun ani wal barbaaduun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee wal barbaaduun ani Itoophiyaa mataate amantaa odoo wal gaafattu hin taane zeeginnati odoo wal gaafachuu hin taane ani bakka Itoophiyaa mataate wal gaafatte natti sola. Gin namoonni tokko kan amantaadhaan illee wal qoodantu jira kan zeeginnatiin illee wal qoodantu jira namoota baay'eetu garuu immoo namni sammuu qabu namni mataa qabu waan akkana waliin gaafatu biyya Oromoo keessatti ijoolleen keenya kan kana hin qabne garuu waan akkanaatu wal qoqqoodaa aada ishiiti kan jedhe wal bira darbutu jira sinii galee nama akkasii siniin jedha turtii gaarii qabaadha warreen suubii kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun dagatina warreen miceeyotana beektan immoo komentii jalatti naaf barreessaa siniin jedha turtii gaarii naaf qabaadha.